Shamarran keenya irratti biyya Arabaa keessatti maaltu deemaa akka jiru viidiyoo tana ilaallee walitti haa deebinu. Rabbi biratu walitti amantanii warra amantaa biraa waan itti amantanii jiran gargaara. Seenaa isii guutuun viidiyoo tanarraa dhaggeeffachuu ni dandeessan. Gaafii nama hedduutu irratti hundaa'eeti waraabee namoonni kafiila keessanii mana keessatti wal dhabdanii si tumuudhaa fi si arrabsuun si rakkisan. Lakkoofsa bilbilaa bilisaa 1990 takka kan jedhu kanarratti bilbiluudhaan rakkoota isaanitti himatanii keessaa bahuu ni dandeessu. Video kana dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Egaa mucaa kanaan kana gidduu kana waliin dubbataa turre. Yeroo dheeraadhaaf illee waliin dubbataa turre. Akkas ji'a lama ji'a sadii keenya irraa erga waliin dubbachuu jalqabne. Akkasuma tumaan rakkoo ijoollee Suudi Arabiyaa keessaa viidiyoo waraabuutti kan isheen natti dhufte jechuudha. Inni akkas naan jetti. Ani waggaa tokkoo fi ji'a lama keessan jira. Ergan biyyaa dhufee kanan qaxarame mana haadha isiitti ture. Mana haadha isiitti dararaa hedduutu narra gahaa ture. Ammallee dararaa cimaa keessan jira. Mana haadha isii kanatti nyaata fa'itti qoricha naa naqxee naa kenniti. Innaa nyaata sana nan gataa ture. Irra caalaa agabuu kan kun ta'aa ture. Tu nyaata nan ta'aa ture jetti. Egaa sana booda xunqaayin kan keenya intalattii kana mana kanaa baastan malee isiniif hin ta'u yookaan duutu yoo taate yookaan immoo biirootti yoo deebiste yookaan biyya yoo galchitanii alatti isiniif hin taatu naan jedhanii jette. Inna kanuma keessaan immoo waan antuuta fakkaatu tokkotu kilaasii koo keessaan natti gad utaalee guyyaa tokkotumaan sagadu gadi bu'ee bakka ni bu'een dhabee kilaasii kan bukkeedhaan illee kilaasii tokkotu jira. Kilaasiin sun boolla ture baay'ee tokko foolaa innaa biyyoo fi daaraa itti guutinaan jedhanii nan biyyoo fi daaraa itti guutaa ture jettee obboleettiin keenya kun kilaasii sana keessa illee yeroo seenu jedhu baay'ee tokko achi keessatti naaf mijatu haalli ba'uudhaaf jette har'allee akkasumatti viidiyoo kanaa boo'ichaan gadhiiftee jirti. Egaa ijoolleen kan keenya Suudi Arabiyaa keessa jirtan baatanii miidiyaa irratti adaraa ibidna qaqqabii jechuun lubbuu kan keessaniif furmaata ta'aa hin jiru. Maaliif ijoolleen feemesiin kan keenya har'a si waamanii tiiktookii isaanii ittiin guddifatanii har'a si waamanii gastii isaanii si galchanii yookiin immoo ofitti si waamanii yaada kan kee lakkoofsa kan isaaniitiin sirraa waraabanii wanta naachuu danda'u. Isaanis birrii malee wanta tokko wanti jara isinii godhan jiru. Isinii galee inna lakkoofsa 1991 kanarratti dawwalaatii himadhaa. Irra caalaa kan furmaata isiniif ta'u lakkoofsa kanatti dawwalachuutu furmaata isiniif ta'a. Maaliif isaan kun itti gaafatamaa hojjettoota Suudi Arabiyaa keessaati. Atattamaan isin bira ga'uu danda'u. Kanaafuu lakkoofsa kanarratti dawwaladhaa warri rakkoo qabdan ijoolleen Suudi Arabiyaa keessaa kanneen akka mucaa kanaa rakkoo keessa jirtan amma shintibeetii keessa jira. Sababni isin shintibeetii keessa galtee maaliif kaleessa dheengada madaamiidhaan wal lolaa ture naan jedhaa turte. Madaamiidhaan wal lolaa ture. Nareebuudhaaf natti ka'aa turte lubbuu kootiif iyyuu sodaadheen jira jedhaa turte. Har'a garuu viidiyoo waraabdeetti jabaannaan jechuudha. Innaa tokko ijoolleen kan keenya immoo iddoo tokkotti wanti isin balleessaa jirtan ituu namni isin bira dhaabbatu amma feemisoota keenya irrattis wanti nuti balleessamuuf hin jiru. Maaliif irra guddaan kan keessan ituu rakkoo hin qabaatin rakkoo qabnaa jettanii baatanii boossanii achii baatanii akkan taane waan ta'aa jirtanuuf ijoolleen kana isinitti taa'uu danda'u ijoolleen feemesiin jechuudha. Amma yeroo darbee intalli tokko qaxxalte mana Mubaarik Musammaa fidamte. Gaafa fidamtee jettu Mubaarikiin irratti balaa fiduudhaaf jecha birriidhaan attaallamte mana madaamiitii baate jechuudha. Rakkoo tokko kan hin qabne. Innaa madaamiin immoo intalattiin Dubaayii hojjetti. Madaamiin immoo maallaqa kan koona jala mi'a kan koona jala guurtee baate jettee jalqaba dursitee poolisiitti iyyatee turte. Gaafa Mubaarik Musammaa poolisii irratti dawwalu poolisiin madaamiin siin irratti himattee turte jedhee Mubaarikiin jechuudha. Innaa intalattiin sun hin qabamte jechuudha. Kanaaf sababa kanaatiif jecha ijoolleen feemesiin illee rakkoo keessan dhagahuu hin danda'an kanaan booda. Ijoolleen akkas gootan illee dhiisaa. Innaa ammallee mucattiin kunii manni kan koo qulfii hin qabu banaa bulaa. Sababa kanaatiif shintibeetii keessan jira. Shintibeetii keessa taa'een viidiyoo waraabaa jira. Adaraa Oromoo kun lubbuu gonaa baraaraa jedhaa jirti.
ijoolleen rakkoo akkanaa qabdanuu lakkoofsa kanatti fayyadamaa. Amma feemesonni keenya isin bira gahanutti madaamiin kun isin miidhuu dandeessi. Lakkoofsa kanarratti immoo yoo dawwalattan atattamaan yeroo sana Suudi Arabiyaa keessa waan jiranuuf yeroo sana atattamaan isin bira gahuu danda'u waan ta'eef lakkoofsa kanarratti dawwalaatii rakkoo keessan himadhaa. Keessumattuu warri Arabiffa beektan warri Arabiffa hin beekne immoo kan afaan Oromootiin isiniif torgomuutiyyuu achi keessa jira waan ta'eef afaan Oromootiin isiniif torgomsiisuu danda'u. Yoo isin Ingiliffas Amaariffas dubbachuu Arabiffas dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu jennaan amma wal baatanii adaraa Oromoo ka jettan daqiiqaa keessatti isin bira gahuu danda'u waan ta'eef kanaatti fayyadamaan isiniin jedha. Lakkoofsa kana qabadhaatii irratti dawwaladhaa warri rakkoo qabdan Suudi Arabiyaa keessatti.